qabdee sana maaliif utuu bu'aa isaa hin argin galata uummata kee irraa hin argatin jarjartee deemte gaabura kannisni keessaa badde nu gootee qobaatti nu dhiistee deemte. Hiree keetti akkamitti garaa jabaatte eenyutti kan hin amanne yeroo biraa deemte malee ijji kee ishee irraa buqqee kan waan biraa hin ilaalle eenyutti dhiifte eenyu akka kee ta'aafi moo uummanni Oromoo bal'aan ani namaafi ture jira jetteetu. Eeyyee uummanni Oromoo hiree kee akka bakki kee itti hin irranne ganama galgala bira dhaabbatee utubaa jira. Uummanni Oromoo galata kee lafatti hin ganne deebisaa jira. Galata uummatni Oromoo siif godhe kana itu argitee ta'e natti tola ture. Fedha rabbiiti maal godhu uummanni Oromoo isaa galatoomu. Jabbo hiree kee tokkittiin kan maqaa dhibbaa waamtuun hanga har'aatti bakka ishee wajjin teesse bakka ishee wajjin deemte waan ishee waliin nyaatte waan ishee waliin taphatte kan kaaseen kan dhiisan waan hundumaa yaadataa suuraa kee onnee ofii keessa oliif gadi naanneessaa si yaadatti. Atis akka isheen si irraanfanne taatee fi qartee lafa gootee biraa deemte mitiire. Jabbo kan si gadi si qabe garaa nutti si jabeesse waan jabaatedha. Sitti baay'atan yookaan otoo ati hin yaadin tasa si argatan malee ati baay'ee of eeggatta. Ati of eeggatta turte karaa hin taanes hin deemtu bakka hin taanes hin dhaabbattu bakka itti darbamte sana immoo Adaamaa keessa bakki akkasii jiraachuu isaayyuu hin beektu. Akkuma sitti dhaadatan sana ta'e dhaadannoo fi sosodaachisni sirra gahaa tures amma mootaraa nutti darbeera. Seera itti himanu hin qabnu. Akkuma kee guyyaa eeggachaa jiran malee seera hattuu fi sobduuf kufee ka'ee haala mijeessu malee seera haqaaf dhaabbate hin argine.